Akkam jirtan kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwork gabaasaa addaa isiniif dhiyeessina. Maqaballeessiin waraana bilisummaa Oromoo irratti deemaa jiruu fi deemaa turelleen fudhatama kan hin qabnee fi dhugaarraa kan fagaatee jaani maddeen keenya Oromiyaarraa yaajanuuf kennani. Gama mootummaatiin ammoo abaa'oo shaneen ajjeechaa suukanneessaa hawaasa nagaa irratti raawwataa jira jechuun yeroo hunda komiin ni dhiyaata. Waraanni mootummaa Itoophiyaa dargaggoota shamarran haawolii abbootii xiqqaa fi guddaa osoo addaan hin filanne namoota nagaa maqaa waboo wajjiin hidhata qabda jechuutiin reebicha dararaa hidhaa ajjeechaa fi sarbama mirga namoomaa irratti yoo raawwatu waraanni bilisummaa Oromoo garuu faallaa kana ummata nagaa gooluu dhiisii miseensa waraana mootummaatu yoo booji'e osoo reebicha tokko irratti hin raawwanne odeeffannoo barbaachisu qofa gaafachuun yeroo gaggeessuutu mul'ata. Ragaan suuraalee viidiyoodhaan waraabame marsaalee hawaasummaarra naanna'aa turee jira. Daawwattoota keenya kabajamoo mee viidiyoo kana laallee walitti haa deebinu. Morkata godina kan biyya aloonni kee. Walitti walaga. Ana kam. Gidam. Makan normalin kyo. Kadir. Amo mayan tagay ka pamti. Amerika ka pamti mayam. Si. Hatun jaram tom. Hatun jaram tom Amerika ka pamti. Morkata. Ati hatun amo morkata. Kanuma hordofuun Oromiyaa kutaalee adda addaarraa kanneen qunnamne maddeen keenya waraanni mootummaa ofumaa namoota nagaa ajjeesuun goolinsa hawaasa keessatti erga uume booda hojii xurii kana wabootti haqata jechuun komii qaban ibsatanii jiru. Maddi keenya Oromiyaarraa dubbifne tokko naamusa waraanni bilisummaa Oromoo qabu ibsee hammeenya waraana mootummaa itti dabaluun waanuma amma viidiyoo irratti daawwanne kana nuuf mirkaneessee jira. Sagaleen isaa kunooti. Waraanni bilisummaa Oromoo naamusa isaatiin illee akka addunyaatti illee sadarkaa qaba, akka Afrikaatti illee sadarkaa guddaa qaba jechuudha. Kanaaf waraanni bilisummaa Oromoo nama rakkate illee kan gargaaru, nama dadhabillee dadhabbii baasu. Kanaafuu hawaasa keenyan kan dhaabbate, hawaasaaf kan dhaabbate malee hawaasa keenya miidhaa tokko illee gaggeessaa kan hin jirre ta'uu isaati jechuudha. Waraana mootummaa kanaatti illee gizee booji'ee waraanni bilisummaa Oromoo qabiinsa inni qabuu fi qabiinsi warri mootummaa waraana waboo qaban garaagarummaa guddaa qaba jechuudha. Waraanni bilisummaa Oromoo waraana mootummaa kanaa hoggaa qabe nyaachisee afaan kennee fi gaafii nagaa gaafatee karaa inni fedhutti qajeelchee yookaan hawaasatti makamee akkasuma arafabbaasaa biratti gala yoo kajeebutillee taate arafabbaasaa biratti maallaqa kennanii fi gaggeessaa jiran ta'uu isaati. Mootummaan waan kana ta'e jedhee waraana bilisummaa Oromoo maqaa balleessuudhaaf hojjetu ta'uu isaati. Hoogganaan waraana bilisummaa Oromoo zoonii dhihaa Kumsaa Dirribaa yaada Aljaziiraa fi VOA irratti kenneen waraanni bilisummaa Oromoo sarbama mirga dhala namaa akka hin raawwannee fi lixa Oromiyaas ta'ee iddoowwan ajjeechaan itti raawwataman qaamni walabaa akka deemee qoratu
dubbachuunsaa ni yaadatama. Akkasumatti itti aanaan ajajaa waraanaa bilisummaa Oromoo zoonii jiddu galeessaa jireenyaa rabbummaa tibbana yaada OMN irratti bilbilaan dabarfateen waraanni bilisummaa Oromoo hawaasa qulqulluu osoo hin taane sirna abbaa irree irratti kan qabsaa'u ta'uu beeksisuunsaa odeessa keenya kan dhihooti. Kanumaafuu tooftaan mootummaa maqaa shaneetiin ofumaa mirga dhala namaa sarbee ofumaa ajjeesee ofumaa hidhee yakka kana wabootti haqatu dhaabbachuu qabaa jechuun maddeen dhaamsa dabarfatanii jiru. Tolee kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork gabaasaan addaa keenya kana fakkaata. Isinitti muunisinii waliin tan turte Anna Iimaa Umarii gama ogummaa kaameeraa fi gulaalli suursagaatiin Bayaan Abdujaliil na waliin ture. Horaa bulaa.